Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtu nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha aanolee global media irraa oduu guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaanneetii jirra. Oduu guyyaa har'aa kan isinitti himu an obboleessa keessan Tolchaa Huseen Maddaati. Oduu kennaa guyyaa har'aa keessatti oduuwwan gurguddoo gammachuu lama isinitti himna. Oduuwwan gammachuu kennaa inni tokko hiriyaa Jawaar Muhammad kan ta'e kan yeroo Jawaar Muhammad hidhamu san kan yeroo Hacaaluun ajjeefame hidhame sababaati Jawaar deeggartaa Jawaar gargaartaa akka Jawaar hidhaa ba'uuf mallaqaan qeerroo ijaartee magaalaa gubsiifte jechuudhaan kan hidhame Dr. Hussein Kadir turtii baatii jaha booda mana hidhaati gadi dhiifamaniiti jiranii waa'ee Jawaar faas itti daballee oduu kanaan wal qabsiifnee gama keessan dhiyeessina. Oduu kennaa inni lammataa immootu akkuma beekamu sababa COVID-19tiin lubbuun namoota hedduu darbaatii jira. Qorichoonni du'aatii sababii COVID-19 dhufan hir'isuu jedhaman lama dabalataan argamuun addunyaatti abdii guddaa horeetii jira. Oduuwwan kanneen lamaan wal duraa duuban gurra isin buusa waa'ee Jawaar faas as keessatti kan caqasan daawwattootaa fi hordoftoota kennaa kabajamoo tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel kennaa subscribe hin godhin YouTube channel kennaa subscribe godhadhaa jecha amma kallattimaan gara odeeffannoo guyyaa har'aa qabadhee dhufeetti isin ceesisa. Hiriyaa Jawaar Muhammad nama cimaa hayyuu barsiisaa yuunivarsiitii Finfinnee kan ta'an Dr. Hussein Kadir mana hidhaatii gadi lakkifaman. Dr. Kadir Hussein nama cimaa hiriyaa Jawaar Muhammad nama qabsoo keessatti qooda mataa isaa qabu keessumaayyuu erga Jawaar gara biyyaatti deebi'ee nama waan danda'e hundaan beekumsa hundaan Jawaar cinaa dhaabbatee Jawaar jajjabeessaa ture. Sochiiwwan Jawaar godhu hunda beekumsaa fi waan qabuun nama bira dhaabbataa ture nama cimaadha. Dr. Hussein akkuma gaafa artist Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamee Jawaar Muhammad faa hidhamanii innis osoo hin turin yooma san qabamee hidhamanii turan. Dr. Hussein badii tokko hin qabu. Ammallee bilisaan gadhiifame. Namoonni kunniin illee badii hin qaban. Of duratti bilisaan gadi dhiifamuun isaanii waan hin oolledha. Dr. Kadir Hussein badii tokko malee qabamee baatii jaha hidhamee erga baatii jaha hidhamee kinootii har'a gadi lakkifamee silaa badii qabaate silaa yakka qabaate manni murtii umrii dheeraa kan itti murteessu ta'a tureyyuu garuu namni kun badii irraa bilisa ta'uu isaatiin yakka kamuu keessatti hirmaachuu dhabuu isaatiin namni siyaasa keessatti hirmaachuun mirga dimokiraasiiti. Siyaasa keessatti alatti yakka dalage tokkollee akka hin qabne manni murtiis amanuudhaan kinootii mirga wabiitiin gadi dhiifameetii jira. Dhimma isaa suuta ala taa'ee akka hordofatu manni murtii arma duraa ajajuuyyuu poolisoonni gadhiisuu didanii irra taa'aa turanii haa ta'u har'a gadi dhiifameetii jira. Kun gammachuu guddaa ilmaan Oromoo hundaafi. Akkuma Dr. gadhiifamanitti hayyoonni kennaa warra akka Jawaar, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa faa hundi isaaniitu akka garnuu dhiifamaniif abdii guutuu qabna. Yuunivarsiitii Finfinneetti diinii kolleejjii barumsaa fi qorannoo sirna naamusaa kan tahan Dr. Hussein Kadir mana hidhaatii guyyaa har'aa gadi dhiifamuun isaanii gammachuu guddaa uummata Oromoo hundatti horeetii jira. Hayyuun kun namoota ajjeefamuu Hacaaluu Hundeessaatiin booda to'annoo jala oolan keessaa Jawaar, Baqqalaa, Hamzaa Booranaa fa'aatti aanuudhaan nama ijoo fi adda dureedha. Dr. Hussein erga to'atamanii magaalaa Sabbataa, Agaarfaa fi Galaanitti mana hidhaa turan. Dhimmi isaanii erga mana murtii Agaarfaa irraa gara Laga Xaafootti darbee manni murtii wabii birrii 10,000tiin akka gadi dhiifaman ajajus poolisiin raawwachuu diduun mana hidhaa akka tursiise abukaatoon isaanii obbo Kadir Bulloo miidiyaatti himaniitii jiru. Beellama darbee irrattis manni murtii poolisii sababa gadhiisuu dideef dhaddacha irratti dhihaatee akka ibsu ajajus osoo hin raawwatiin waan hafeef Dr. Hussein erga mirga wabii eegamee fi ji'a tokkoof
poolisiin hidhaa tursiisus himan. Manni murtichaa dhimma isaanii kana ilaaluuf amajjii 5tti beellamee turus Dr. Hussein ganama kana mana hidhaa magaalaa Galaan irraa gadi dhiifamuu miidiyaaleen garagaraa wal jalaa fuudhaa gabaasaatii jiru. Maarree Dr. Hussein hidhaadhaa bahan garuu Jawaar Muhammad qaroon qeerroo Oromoo ammallee mana hidhaa keessatti dararamaati jira. Jawaar Muhammad akkuma hundi keenya beeknu nama tokkollee abdatee biyyatti hin galle. Kan inni abdatee biyyatti gale Rabbii isaatiif akkasuma qeerroo Oromootiin. Garuu arraa nuti ummanni Oromoo qeerroon Oromoo waa'ee Jawaar Muhammad gara irraanfachuutti deemneetii jirra. Kun baay'ee nama dhukkubsa. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo waa'ee Jawaar Muhammad faa callisuu hin qabnu. Hadaraan Oromoo hin callisina. Yoo kan callifnu taate salphaamaatti Jawaar Muhammad diinni hidhaa keessatti nu harkaa shamsuu mala. Kanaaf namni hunduu lafa jiru ka'ee Jawaar Muhammad faa hidhaa baafachuudhaaf akka qabsaa'u yaamicha keenyaa dhiyeessina. Odeeffannoon keenyaa gama biraa qorichoonni du'aatii sababii COVID-19 dhufan hir'isuu jedhaman 2 dabalataan argaman. Yuunivarsiitii Kingdamitti keessatti du'aatii sababii koronaa vaayirasiitiin qaqqabu 4 keessaa harka tokkoon hir'isuu danda'u qorichoonni jedhaman 2 argaman. Qorichoonni kunneen bifa xabbitaadhaan kan kennaman yoo ta'u dhukkubsattoota yaaliin irratti taasifamu irratti jijjiirama guddaa argamsiisaniiru jedha ogeessonni. Ogeessonni fayyaa dabalataanis United Kingdom keessa dhiyeessii qorichoota kan haala gahaa ta'een waan jiruuf faayidarra ooluu danda'a jechuun dubbataniiti jiru. Qorichoonni kunneen maqaan isaanii Tozilizumab fi Sarilumab jedhamu. Qorichoonni kunneen United Kingdom keessa bal'inaan kan jiran yoo ta'u lubbuu namoota koronaa vaayirasiin dhukkubsatanii oolchuudha darbee akka dafanii dandamatan gochuufillee ni gargaara. Kana malees turtii dhukkubsattoonni kutaa wallaansaa addaa namoonni haalaan dhukkubsatan keessa jiran hedduu gabaabsaa jedhameeti jira. Hospitaalonni United Kingdom keessa dhukkubsattoonni koronaa vaayirasii 30,000 ta'an kan jiran yoo ta'u kun ammoo eblaa waggaa darbee waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu parsantii 39 dabaleetii jira. Mootummaa UK qorichoonni Tizlimba fi Sarlimban jedhaman kunneen haala itti dhukkubsattootaaf dhiyaatan irratti oomishtoota waliin walitti dhiyeenyaan hojjetaa jiraachuu himameetii jira. Qorichoonni kunneen rakasa ta'uu baatan illeen dhukkubsataan paawundii 750 hanga 1000 ta'ullee yoo qoricha Dexamethasone jedhamu irratti dabalamee faayidaan isaa ol aanaa ta'uu himu qorattoonni. Qorataan muummeen Imperial College London Professor Anthony Garden akka jiranitti tokko dhukkubsataa 12 qoricha kun kennamee fi hundi du'arraa fayyuu isaanii hubanneerra. Kunis bu'aa ol aanaadha jedhan. Daayirektarri fayyaa biyyaalessaa Ingiliis Professor Stephen Powis gama isaaniitiin yeroo kanatti qorichi du'a namoota COVID-19 qabamanii hir'isan dhufuun isaanii oduu guddaadha. Qabsoo vaayirasichaa waliin taasisaa jirruuf kun guddina ol aanaadha jedhaniiti jiru. Ministeerri fayyaa kunuunsa hawaasaa Matt Hancock gama isaaniin UK'n ammatti talaalliiwwan dhukkubsattoota koronaa vaayirasii ta'an adda baasuuf argachuun dursaa jirtis jedhan. Haakimoonni dhukkubsattoota COVID wallaansaa jiraniinsaan kanneen qoricha Dexamethasone jedhamu waliin akka kennaniif ajajamaniiti jiru. Haa ta'u malee qorichoota kanneen UK'n ala gara biyyoota biraatti erguuf uggurri kaa'ameera. Bu'aan qorannaa kunis barruu meedikaal irratti kan hin maxxanfamnee fi ogeessota wal fakkaataniin xiinxallii kan irratti hin gaggeeffamnedha jedhameeti jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa oduun gammachuu kanneen lamaan fakkaata. Waa'ee koronaatiin wal qabatee hanga ammaatti addunyaa irratti namni koronaa vaayirasiin qabame namoota miliyoona 88,700 fi 710,160 yoo ta'an
As keessaa warri sababa koronaa vaayirasii du'an immootu miliyoona 1,913,383 ta'uunis gabaafameetii jira. Warroonni asirraa dandamatan ammootu miliyoona 63,765,653 ta'uunis gabaafameetii jira. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoo har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee kanumaa odeeffannoo biraatiin deebinee hanga wal agarruutti turtii gaarii isiniif haa taatu.